Hayyee assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu kabajamtoota jaalatamtoota ilmaan Oromoo jira jirtu nagaan keenya bakkuma jirtan maratti sinaa qaqqabu jecha. Akkasumas hashama harka fuunee jaalatamtoota kabajamtoota ilmaan Oromoo warreen amantii biraa hordoftanillee nagaan keenya bakka jirtan maratti sinaa qaqqabu jechuu barbaanna. Egaa sagantaa nuti har'a qabannee dhufnee dhimma lammiilee keenya mana hidhaa Saawudii Arabiyaa keessatti kutaalee garaa garaa keessatti rakkachaa jiran mootummaan keenyas waan akka callisee fi akkasumas immoo hawaasni Oromoo idil addunyaa irratti argaman maaliif akka callisan miidiyaaleen Oromoo maaliif akka callisan waan wallaalirraa dubbachuuf deemna. Dhimmi lammiilee keenya mana hidhaa Saawudii Arabiyaa keessaa haala yaachisaa keessa ta'ee jira. Garii lubbuun isaanii gara darbuutti jira akkasumas dhukkuboota hin beekamneen saaxilamuutti jiru akkuma sooshaal miidiyaa gubbaatti argaa jirtanu. Dhimmi lammiilee keenya kun hedduu yaachisaadha. Haalli jiru ulfaataadha. Sagaleen kiyya hin jiru. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Namoonni sagaleen kiyya kee hin jiru jedhaa jirtan sagaleen kiyya hin dhagaamu. Meeyoo sagaleen kiyya dhagaamee hin dhagaamanaaf jedha. Yaada kiyya ibsachuufan dhufe kanarraa haala bal'aa ta'een kan dubbannu ta'a. Sagaleen kiyya yoo hin jirre ta'e hin jiru jedha, yoo jiraate immoo ni jira jedhaati. Gara sagantaa keenyaatti darbinaa jechuudha. Sagaleen kiyya hin dhagaamu. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Ayyee jira galatoo obboleessa kiyya ulfaadhaa hundi keessanuu Abdii Kaliil Oromiyaa biyya koo ulfaadhaa isiniin jechuu barbaada warreen jira jechaa jirtanu. Dhimmi lammiilee keenyaa kun haala yaachisaa fi haala gaddisiisaa ta'ee jira. Lammiileen Oromoo biyya fi akkasumas sabaaf sablammiin biyya kana keessatti hidhamanii jiru 100 caalaniiti kan jiranu hanga wanaa furmaanni tokko hin jiru. Akkuma beekamu miidiyaaleen Oromoo biyya keessa jiruu fi maqaa Oromoo baatee jiruu fi akkasumas warri mootummaa kana jala fiffiiganu namoota 200 yeroo gashanitti halkaniif guyyaa gabaasa miidiyaa irraa gabaasaa oolu jechuudha. Kun maalii fi kun sirrii miti. Namoota 100 mana hidhaa keessa kaanii namoota 200 yeroo gabaasan hedduu sheemiidha jechuudha. Waan nama qaanfachiisu. Akkuma beekamu namoonni hedduun immoo afaan isaanii qaqqabachuutti jiru. Nuti kan mootummaa kana qeeqnu mootummaan tokko abbaa ummataati. Bakka ummataa bu'ee deemaa jira. Wannan isin himu tokko jira bal'isee ummata Oromootii fi akkuma beekamu yeroo mootummaan abbaa irree biyya keenya bushaa ture yeroo Mallas Zeenaawii keessatti yoo yaadatta waggoota 7 irraa qaraara jettee biyyattiin kun namoota waraqaa eenyummaa hin qabne lammiilee keenya irratti xiyyeeffannoo guddaa gootee turte jechuudha. Sana keessatti namoota 100 fi 60 gara biyyaatti deebi'ee ture. Sana keessaa mootummaan abbaa irree duraa yeroo Mallas Zeenaawii jechuudha. Ummanni keenya feestaalin deemee shaanxaan galaa jira waan ta'eef ummanni kiyya karaa nagaadhaan naagaluu qaba jedhee biyyattii kana qoma keessa dhaabatee biyyattiin kun karaa tasgabbii qabuun fuutee galchitee turte jechuudha. Akkuma beekamu lammiilee 160 galan kana keessaa mootummaan sun yeroo du'ee jiru sana keessatti sirna isaatu Alamaaram Dassaalenyitu bulchaa ture jechuudha. Yeroo Alamaaram biyya sana bulchaa ture keessatti lammiilee 100 fi 60 Boolee irraa kaasee hanga biyya isaaniitti ka Jimmaatti galan haga Jimmaatti ka Baaleetti galan hanga Baalee ka Wallootti galan hanga Wallootti tiraaspoortii isaanii kaffalanii qarshii 900 kennanii fi hanga maatii isaaniitiin shanyaa turan jechuudha. Lammiilee 100 fi 60 jechuudha. Har'a mootummaan kun ummata kiyyan fudhu jedhee yeroo asii ummata kana mana hidhaatti rakkisu hedduu nutti ulfaatee jira jechuudha. Lammiileen kun mana hidhaa keessatti kan rakkachaa jiran kun lammiilee kaleessa magaalattii guddisuu irratti qabsoo Oromoo irratti hirmaachaa turan. Har'a mootummaan kun mana hidhaa keessatti lammiilee 100 mana hidhaatti yeroo akkana ijaan ilaalu biyyattiin kun dhugaa qabdi. Maaliif namoonni kun waraqaa eenyummaa hin qaban? Ummanni keenya waraqaa eenyummaatiin kan biyya kana jiraachaa ture tutturee jira jechuudha. Bubbulee jira. Durumaa kaasee waraqaa eenyummaa malee gariin akkuma beekamu muraadhaan dhufe gariin immoo akkuma beekamu biyyattiin kun waraqaa eeyyamteennaan galee fudhatee dhufe malee ummanni keenya jalqabaa kaasee waggoota 20 oliif waraqaa eenyummaa malee biyya kanatti baqachaa ture jechuudha. Biyya kana keessatti hoggataa'u maatii isaa jijjiiree biyyattii jijjiiree mootummaallee jijjiiraa ture jechuudha. Kanarraan kan ka'e har'a carraan kun yeroo nu qunnamutti biyyattiin kun maallaqa kaffaladhaa galaa jedhaan jirtu. Itoophiyaan xiyyaara isaanii erganii lammiilee isaanii fudhatu jedhaan jirtu. Mootummaan keessan nurkaa fuuchuu didee xiyyaara ofiitiin biyyatti nu ergaa jirti yaa jamaa. Biyyi Suudii Arabiyaan kun tola siin noolte dhugaa dubbachuuf Rabbi qofatu beeka. Waraqaa eenyummaa tokko malee dalaganne har'allee lammiilee kana xiyyaara ofiitiin dhaqxee booliin geessee deebi'aa jirti. Hammallee xiyyaara ofiitiin gashaa jirti. Mootummaan kun farrameerraa fudhachuu dide. Maal jechuudha kun? Akkamitti mootummaa keenya jechuu dandeenya yaa jamaa? Nuti abiyyummaa isaa jibbaan jiru.
mee ergii mootummaa ta'ee bakka ummataa bu'e tokko mootummaan bakka ummataan bu'e jedhe tokko mootummaan biyya kanaa xiyyaara ofiitiin fuudhee boolee dhangaa jira nurraa fudhaa nurraa taqabbaladhaa farramaa nurraa fudhaa jechaa jira mootummaan kun maaliif hin fudhu jedhe dhimma lammiilee kana yaa jamaa dhimma xiyyaaraa miti dhimma diinagdee miti amma namoonni hedduu waa hin kanan beekne ijoollee kanaa goofendiin banamee ittiin agalanuu maal haa ta'u jechaa jirtani kun dhimmi lammiilee keenyaa kun dhimma diinagdee dhabuu miti lammiileen kun kaffalatee yuu ni gala osoo maallaqa gaafatame maallaqa miti jechuudha mootummaan irraa farramee fudhachuu dide suudiin eeyyama mootummaa keenyaa malee xiyyaara tokko balaliisuu hin dandeessu jechuudha xiyyaara kana hogga geessite ofirra deebisanii akkama taanu mootummaa bakka nu bee deemaa jiru kanarratti kanaaf yaa lammiilee kiyya namoonni mootummaa kanaaf harka rukuttanullee mootummaa kana jibbinee miti nuti abiyyummaa isaan jibbine an akka mataa kiyyaatti abiyyummaa isaa jibbee osoo hin taane duraanillee kan qeeqnu sirna isaa jibbineeti sirna inni uummata Oromoo irratti deemsaa jiru har'allee sirna inni uummata mana hidhaa kana irratti deemsaa jiru akkamitti namni mootummaa kana jaallachuu danda'a mee lammiilee 100,000 yeroo mootummaa gabroonfata abbaa irree keessatti lammiileen biyya Suudii Arabiyaa adda durummaadhaan miidiyaa OMN ijaaranii qabsoo Oromoo tubaa turan keessatti ummanni Oromoo biyya laataa hin jeeqaa jira hin jenne ummata kana fuudhee maallaqa ofiitiin sadarkaa mana isaaniitiin gahaa ture jechuudha mootummaan abbaa irree dura mootummaan nammaa kun immoo lammiilee dhuma kana fudhachuu dide bar ofumarraa taqabbaluu dide maal jechuudha kun warri mana hidhaa kana keessa jiran warroota abii jaallatan warroota abii jibban yaadaan malee siyaasa sinarra fuutanii ittiin deemtanuu kanaa miti jechuudha wallaalli kaleessa Facebook irratti ol yaa'e abiyyummaa fi sirnummaa addaan baaseen beeku qabsoon Oromoo bar akka sinasirraa Facebook irraa qoostan kanaan asin geenye bar lafee hedduutti itti cabee dhiiga hedduutti itti dhangala'ee lubbuu hedduun itti dhabee sammuun hedduun itti maraateetu qabsoon Oromoo sadarkaa kanaan gaamee jira har'a lafa teessanii abbichuu koo jawwee koo kamaal koo jinnii koo mixirqishoo koo jettan kanaa miti maarroo koo jettanuu miti qabsoon Oromoo kan kaleessa dhiigni itti dhangala'ee bara Mediterraaniyaa galaana irratti bara Yaman irratti bara Yaman keessatti dhumeeti ummaan Oromoo sadarkaa kanaan qabsoo kana gahe har'a Facebook babbanattanii live diimtuu gabbantanii abbichuun koo qeeqamuun qabu abbichuu koo abbaa nagaa abbichuu koo abbaa fardaa jettan kanaa miti maarroo koo abbaa maalii jettan kanaa miti Jawaar koo abbaa maalii jettan kanaa miti warri kun akka meeshaa Chaayinaa warra kaleessa mul'ateedha warri qabsoo Oromootiin lafeen caccabe qabsoo Oromootiif dhiigni dhangala'e qabsoo Oromootiif sammuu ofii dhabanii qabsoo Oromootiif godaansa meeqa arganii lukki lama jaraa fannifamee dhiigni jaraa lafatti coccopee lubbuu kana hunda aarsaa kaffalanii kaleessa lafa jala galantu jira bar qabsoo nuti irratti hin qoosnu kanaa miti qabsoo nuti irra abiitti maqaa jijjiirree abiyoot yennuu miti maqaa abbaan isaa moggaase maqaa Oromoon moggaaseef irraa jijjiirree abiyoot yennuu miti Abiy Ahmed ilma Aliiti Abiy abbaa isaa moggaafate ilma Oromooti isin irraa jijjiiruu hin dandeessan warroota gocha akkasii baatee deemu warroota qabsoo Oromoo bifa kanaan diigutu lubbuu ilmaan Oromootti biyya namaatti taphachaa jira jechuudha an akka mataa kiyyaatti guyyaa tokko Abiy maqaa isaa jijjiiruun barbaadu sirna isaa immoo nin balaaleffadha abiyyummaa isaa immoo nin jaalladha Abiy ilma namaati sirni immoo sirna biyya keenya miidhuuf deemu sirna ilmaan Oromoo miidhuuf jennatti bakka qeeqamuu qabutti jala dhaabbannee qeeqna kanaaf gareedhaan walirtanii wala baaraa siyaasaa warratti daldalataa lubbuu ilmaan Oromoo biyya namaatti dhumaa jiru kanallee ittiin siyaasaaf laaqqachuuf warri deddeemtan kun lubbuun ilmaan Oromoo siyaasaan daldalamuu hin danda'u warreen mana hidhaa kana keessa jiran warnoota sirna Abiy jaallatutu jira warnoota sirna Abiy qeequtu jira lubbuu ilmaan Oromootti bifa kanaan taphachaa warri deemaa jirtan dhaabbadhaa qabsoon Oromoo akka kanaan asin geenye qabsoon Oromoo akkasin mana madaamii keessa teessanii laayivii jettanii irraa guluftan qabsaa'ota Oromoo abaartan qabsaa'ota Oromoo arrabsitan kanaa miti akkasumas qabsoon Oromoo warra biyya faranjii teessanii ilmaan keessa yuunivarsiitii adda addaatti barsiifataa daa'ima keessa nuccuu gaariitti kaa abiitti maqaa jijjiirtanii abiyooti jettan kanaan bakka kanan geenye qabsoon Oromoo dhiiga isaatti dhangalaafatee hireensaa sarbamee mirgisaa sarbamee waggoota 50 oliif biyya namaatti godaanuu dhumuu du'uu sana keessa darbee as ga'e kanaaf ummanni keenya waan akkanaa kana dhiisne qabsoodhaan waliruu dhiifne dhimmi ilmaan Oromoo kun namni mana hidhaa kana keessa jiru abbaa manaa keessan warra shamarranii yoo ta'e obboleessa keessan abbaa keessan ollaa keessan fira keessan Oromoo keessan kan mana hidhaatti miidhamaa jiru warri dhiiraallee warri mana hidhaatti miidhamaa jirtu haadha keessan obboleettii keessan haadha manaa keessan intala Oromoo keessaniiti jechuudha biyyi kun biyya gaagaama cimaa keessa jirtuudha
biyyi kun haala rakkisaadhaan ummata kana geessee jirti. Ammallee qabaan kun ummata irraan dhaabbanne. Ummanni kun yeroo qabame yaaddoodhaan sammuun isaallee cannaqame boriin galaa iftaan hin galaa maaliin galaan hin jiru jechuudha. Kanaaf ummanni keenya waan kana keessaa baanee yeroo kana keessatti gaaffii karaa nagaa mootummaa kana gaafannee gashuu qabna. Mootummaan kun kan gaafatamuuf bakka ummataa waan bu'ee jiruuf. Warreen ilillii baatanii mootummaa irra deemtan mootummaan qeeqin jettan seera qabsoo Oromoo waan hin beekneef isin Oromummaa waan akka ta'e hin beekneef osoo abbaa kee sadii lakkaa jedhamanii Oromoon beektu goriillaan sanyii biraarraa nutti makattee har'a waa'ee abbichuu nutti haasofti. Abbichuu nuti abiyyummaa isaa nuti rakkoo irraa hin qabnu nuti. Abiyyi ilma namaati. Abii qabsoo isaa keessatti wanni gaariin ni jira wanni badaan ni jira. Waan gaarii isaa faarsinee waan badaa isaa immoo qeequun mirga keenya jechuudha. Kanaaf dhimmi Abiyyii fi dhimmi Oromummaa dhimmi lammiilee keenyaa tokko miti jechuudha. Abiyyi ilma namaati. Akka ilma namaatti bakka buusee jira biyya kanatti. Yeroo hedduu Abiyya baaruu miti amma qaamni dhimmi laallatu kun ergii dadhabee mootummaan keenya maal eegaa keessa jira. Dhuguma Abiyyi qaama dhimmi laallatu biyya kana kaa'ee jira. Ambaasii jedhee bakka bu'aa biyya kana kaa'ee jira. Ambaasonni kun waan hojjechuu didaniif maal rakkatani asbaaniin himanu lammiileen kun namni hidhamee jira jedha. Namichi tokko dheengadda Suudii Arabiyaa bakka bu'aa uummata Riyaadii jedha. Uummanni Riyaad takkaa ija isaa argee hin beeku jechuudha. Ija isaa jireenya isaa argee hin beeku. Iddoon jiru yoo Ameerikaa fakkaata. Istiidiyoo taa'ee dubbata. Bakka bu'aa lammiilee Suudii Arabiyaatii an jedha. Lammiileen magaalaa Riyaad keessatti hidhamanii jiran namoota 41 jedha. Namoonni mana hidhaa Suudii Arabiyaa magaalaa Riyaad keessatti hidhamanii jiru 61 darbuun guyyaa dheengaddaati. Naannoo 70 siqaa jira. Guyyaadhaan lammiileen kun qabamanii itti dabalamaa jiran. Magaalaa Jiddaa keessa guyyaa dheengaddaa 28 ture gara 30 ol guddatee jira. Walii galatti lammiileen kun naannoo 100 gaanii jiru. Ergii bakka ummataa bu'ee jiraate waa'ee karaa makiinaa gashatanuun dhabanii lammiileen kun maatii isaanii karaa maaltu waa'ee makiinaa isa geesse waa'ee lammiilee 100 dubbatu jala dhaabbate bakka ummataa buutee biyya kana teessa ergii ta'ee waa'ee karaa namni makiinaa gashachuu miti bar lubbuu isaatiin karaa galuu dhabaa jira. Biyya abbaa irree keessa jirra. Biyya namni tokko afaan hin taane hin dubbanne biyya deemokiraasiin hin jirre keessa jirra. Lammiileen keenya yeroo biyya kanatti dhumu bakka ummataan bu'ee biyya kana jira ergii jettee dhimmi lammiilee kana viidiyoo ijoollee daa'ima mana hidhaatti rakkachaa jirtu. Shamarran obboleewwan keenya daa'ima baattee mana hidhaa keessatti rakkachaa jirti. Kanaaf nuti kan mootummaa qeeqaa jirruuf mootummaan bakka buusee biyya kana kaa'e kun nuuf hojjetaa hin jiranu. Ummata kana ilaalaa hin jiranu. Gabaasa dhugaa mootummaan gaan jiranudha. Ilaalaala. Warri mootummaa kanaa baartanullee karaan ittiin abaaramu seera qaba. Afaan gaariin afaan gaarii caalatti Oromoon. Afaan gaariidhaan mootummaa kana gaaffii gaafachuu qabna malee mootummaa kana irratti siyaasa ittiin daldalachuun gonkumaa nuuf hin eeyyamamu. Mootummaan kun qaama dhimmi laallatu. Namni tokko fakkeenyaaf akka caffee Oromiyaatti, akka godinaatti, akka aanaatti, akka gandaatti seera qaba jechuudha. Ganda keessatti miidhaa qaqqabeef aanaatti itti gaafatama osoo hin taane ganda sanatti itti gaafatama. Aanaa keessatti miidhaa qaqqabeef godinatti itti gaafatama osoo hin taane aanaa sanatti itti gaafatama. Waan godina keessatti qaqqabeef Oromiyaatti itti gaafatama osoo hin taane caffee Oromiyaatti itti gaafatama osoo hin taane godina sanatti itti gaafatama jechuudha. Qaama dhimmi laallatu gahee hojii jira, gahee faayinaansii jira, gahee nageenyaa jira, gahee waan hundinuu gahee qaba waan ta'eef waan Oromiyaa keessaas mootummaan federaalaa waan itti gaafatamu qabu. Mootummaan Oromiyaa waan humna isaatii ol ta'e mootummaa federaalaatti jechuu danda'u qabaa jechuudha. Kanas dhimma biyya laatti lammiilee keenya irra gahaa jiru ambaasonni biyya kanatti itti gaafatamanii biyya kana kaaman ni jirani. Yoo dhimma kan ambaasonni kun humna isaaniitii ol ta'e ol baanii miidiyaa irratti himuu qabu. Sana booda nuti mootummaa baaruu dandeenya jechuudha. Kanaaf mootummaan keenyallee maqaa ambaasiitii warroota biyya kana rafaa jiran kanarratti tarkaanfii fudhachuun isaa dirqamaa jechuudha. Kanaaf isa qeeqina. Nuti siyaasa ittiin daldalachuuf miti. Siyaasa biraan qabnu nuti siyaasa nuti ittiin qabsoomnu siyaasa Oromoof Oromummaa qofa. Dhimma Oromoof Oromummaa nu dubbachiisa. Dhimma Oromoof Oromummaa dhiiga nu dhaabaa jira malee siyaasa biraan qabnu nuti. Siyaasa nuti Jawaarii Abiyyi buusnee Jawaariin hangomsu, Jawaariin buusnee Maarroo hangomsu, Maarroo buumnee Daawudiin hangomsu irra hin jirru. Dhimma aangoo Oromoo irra hin jirru nuti. Dhimma nama hangessu miti qabsoon kiyya. Qabsoon kiyya nama Oromummaa qulqulluudhaaf Oromoof Oromummaaf quuqamu. Sabaaf sablammiif quuqamu. Ija Oromoon ilaalu ija sabaaf sablammiin akka ilaaluu barbaada malee warra nama tokko buusee nama tokko hangofsu qabsoo alkaniif guyyaa sooshaal miidiyaa raayyinee qabsoo Oromoo laaqnee lammiilee keenya mana hidhaatti rakkisnu keessa hin jirran. Akka mataa kiyyaatti kana qabsoon kiyya. Maaliif akka Oromootti hunda isaanii wal qixan ilaalu akka qabsoo isaaniitti immoo qabsoo isaanii ka keessaa bareede
isan fudha jechuudha. Dhimmi Oromoof Oromummaa yeroo abaa'oo jennu, yeroo Oromummaa jennu, yeroo abaa'ummaa jennu yookiin abaa'oo Maarroon hin qalqine yookiin abaa'oo Daawud Isaa hin qalqine yookiin Leencoo Lataa hin qalqine, Leencoo Baatii hin qalqine, Jawar Mahammad hin qalqine, abaa'oo Abiy Ahmad hin qalqine. Abaa'ummaan keenya sirna waggaa 150 nu sarbee jaarraa abbaa gadaa waaqoo guutuu dhiiga isaaniitiin lafee isaaniitiin alaabaa Hayilee Fidaa alaabaa bareedduu kana nu sararanii nuti hiree namaan tuqnu hireen keenya hin tuqamu jedhanii warra nu murteessanii darbanidha. Waan abbaan barbaade maqaa abaa'ootiin ittiin daldalu waan abbaan barbaade. Abiy Ahmad waan gaarii yoo hojjete nuuf abaa'oodha. Maaliif abaa'ummaan keenya bar waan namni tokko dhalee namaaf kennee miti. Mirga namaan sarbinu mirgi keenya sarbimni gaaffii abbaa biyyummaa biyya keenya hiree keenya irratti lafa keenya irratti kabajamnee jiraannu jedhee waggaa 150 ilmaan Oromoo itti du'ee itti dhabee itti cabee akka Nadhii Gammadaa lubbuu isaatti dhabee akka Zallaqaa Sigimoo akka Dagaa Doonee akka Abbaa dhiiga isaaniitti dhangalaasanii sadarkaa kanaan gaanidha. Qabsoo nuti irra hirannee yookaan asteenyaa bichuu koo asteenyaa jawwee koo jennu kanaan as ga'e miti jechuudha. Kanaaf uummanni keenya abaa'ummaa yeroo jennu yookiin kan kutaa tokko miti. Abaa'ummaa kan jennu kan uummata Oromooti. Uummanni Oromoo hundinuu hireesaa murteeffachuu mirga isaa irratti lafa isaa irratti kabajamuu ni barbaada. Qabsoo kanaan wal qooduu yookiin nama tokko hangisine Abiyyachi buusuu miti. Abiy hiree Oromoo gaaffii Oromoo ni deebisa taanaan yoomillee ni jaallanna. Gaaffii Oromoo nuuf deebisuudha. Tokkoffaa afaan Oromoo afaan hojii, lammaffaa abbummaa Finfinnee irratti. Finfinneen kan Oromiyaa ta'uusi Oromoon lafa isaa irratti rukutamuu, biyya ari'amuu, ajjeefamuu, cabsamuu, hadhiisuu gaafachaa jirra nuti. Lammiileen keenya biyya namaatti hin tuqamini. Dippiloomaasii addaa uume fakkeenyaaf Baangaladeeshitu jira biyya kana. Indiyaatu jira, Paakistaanitu jira, Lubnaanitu jira, Turkiitu jira, Masriitu jira. Biyyoonni biyya kana Neepaalii kaasee sabaaf sablammii addunyaarra jirtu biyya kana guutuu ni jirti jechuudha. Biyya kana keessa jirtu martisii jechuudha sabaaf sablammii kabajamteeti yoo qabamtellee nagaadhaan biyyatti galchamti. Yamaniin biyya kana keessatti ollaa kanaan biyya kanaan wal loltullee yoo qabamte nagaadhaan biyya siitti deeffamte. Rakkoon tokko irra hin ga'u. Maaliif ambaasii isaanii nagaadhaan achira jechuudha. Keenya garuu biyya keenya yoo teenya akka sareetti dhiitamna. Biyya namaa yoo teenya akka sareetti dhiitamna. Nagaa dhabnee bar osoo mootummaan kun araara biyya kanaa waliin buusee dippiloomaasii uume sadarkaa waraqaa eenyummaa argachuu illee ni geenya jechuudha. Garuu jibbiinsa wal gidduutti faxxaranii jibbiinsa kan duraatii olitti miidhamaa jirti lammiileen keenya. Kanaaf ummanni keenya miidhaa kana hunda kan qaqqabaa jiruuf dippiloomaasiin dhibuudha, araarri dhibuudha, nageenyi dhibuudha. Osoo mootummaan kun wal ta'e qaamni dhimmi ilaallatu ambaasolii lammaanii yookaan konsolaan biyya kana taa'u lammaan wal qunnamee waliin dubbatee dhimma lammiilee kanarratti dubbatee mirga guddaa argachuu dandeenya jechuudha. Garuu aalamma jirruun akka sareetti nu ilaalaa jiru. Ilaalaa jirtu ijoollee mana hidhaatti dubbatan isin horiidhaa, harreedhaa, simsim humaar jedhaa jiruun isin akka harreetti ruguttaa barbaaddanii mootummaa keessatti isin jibbe nuti immoo daraan isin jibbinaa. Biyya mootummaan isaa jibbe maal goonee asitti maaltu laphee nu baachisaa jedhaa jiru. Mana hidhaa as kamisirraa karjirraa guutee hayriitti dabarsanii hayriirraa guunnaan jiddatti dabarsaa jiru jechuudha. Ijoollee dhamtoota riyaadiin jiran jechuudha. Kanaaf dhimmi lammiilee keenyaa kun tasa nu dhibee jira. Please ummanni Oromoo osoo siyaasaa waliin qoodin osoo maal hin ta'in miidiyaaleen Oromoo kaminuu dhimma obboleewwan keessa mana hidhaa keessatti rakkachaa jiran kana irratti dubbadhaa, irratti iyyaa, mootummaatti iyyaa, miti mootummaatti iyyaa. Bakka argitanitti namoota wantoota adda addaa poosti godhan suuratee lammiilee keenya mana hidhaa keessatti rakkachaa jiran jalatti poosti godhaa. Aargu mootummaan, aargu qaamni dhimmi ilaallatu, aargitu addunyaa waan nuti keessa jirru kana. Gubaa ijoolleen keenya mana hidhaatti keessa jiru. Kilaasii tokko keessatti nama 260 hidhamee jira. Kilaasii xixiqqoo keessatti nama 160 hidhamee jira. Kun lammiileen keenya bifa kanaa yeroo rakkatan akkamitti callisnee ilaaluu dandeenya? Kun dhimma siyaasaa miti yaa ummata. Waan bornurra ga'uu qabu, waan obboleessa keessanirra ga'uu qabu. Namoonni biyyoota adda addaa jiraattanillee dhimma kana irratti dubbachuuf mootummaa qeequu nuti ta'a. Sheemiidhaa bar ummata siyaasa hin beekne, ummata kaleessa lafaa dammaqee dhimma siyaasaa dubbataa jirutu akkasitti ilaalaa beeka. Yoon kee kanarraa dubbadde abbichuu kuntu kaa. Abbichuun kanarraa waan itti gaafatamu qaama dhimmi ilaallatu os kaa'ee jira. Yoo qaamni kun dhimmi ilaallatu abbichuutti gabaasaa jiraate kan itti gaafatamu abbichuu keessani. Yoo qaamni kun immoo hojjechaa hin jirre mootummaan tarkaanfii irratti fudhatee lammiilee kanarratti hojjechuu qaba jechuudha. Kanarratti dubbachuuf dhimma abbichuuf dhimma siyaasaa dhimma maaliin hin barbaachisu. Abiyyi nuuf hin beeki.
kan nuyi dhee jiru mootummaa biyya kanaati. Mootummaan keenya immoo karaa nagaan irraa nuuf fudhatu jechaa jirra beeki. Abiyyi nuyi dhabii dhufee nu abaasu jechaan jirru. Biyyi kun xiyyaara ofiitiin gashuudhaaf qophiidha. Mootummaan keenya irraa nuuf fudhatu maaliif irraa fudhachuu dideedha gaaffiin keenya. Mootummaa kanatu didee bar mootummaan keenya. Kanaaf namoonni hedduun waan hin beekneef lammiileen kun maaliin maneedhaatti darramaa jiru kan jettanuuf mootummaan irraa farramee fudhachuu dide. Rakkoon tokkollee hin jiru, rakkoon diinagdee tokkollee hin jiru, rakkoon xiyyaaraa tokkollee hin jiru. Biyyi kun dureettiidha. Biyya ofirra ceetee sabaaf sablammii biyya kanatti fayyadaa jirtudha. Biyyoonni addunyaarra Ameerikaa caala meen Oromoo Ameerikaa taa'ee fooqii tokko Finfinneetti ijaar argitanii Oromoo Ameerikaa taa'ee qorqorroo tokko haadhatti jijjiir argitanii biyya Arabaa teessee bar ree Arabaa eegdee fooqii ijaaraa jirti, magaalaa guddisaa jirti, maatii jijjiiraa jirti, masgiida rabbii ijaaraa jirti. Ulamaaleen keenya isa jirtu warra dhimmi kun isin ilaallata. Ulamoonni keenya halkaniif guyyaa guruuppiitanii qaala rasuulullaadhaan ummata keenyarraa shamarran keenyarraa diinagdee fuudhaa turtan, masgiida ijaaraa jettanii du'aa godhaa turtan, maqaa nuural hudaatiin, maqaa maaliitiin. Mee har'ammoo dhimma lammiilee keenya kanaa sagalee nuu taa please, nuuf taa. Arkitaraa wal dhiqaa kaleessa shamarran keenya gola Arabaa keessa teessee ree Arabaa eegdee miidiyaa meeqa ijaaraa turte, ummata islaamaa meeqaa furmaata ta'aa turte, beeti kiristaana meeqa ijaaraa turte, biyya keenya meeqa ijaaraa turte, miidiyaalee Oromoo meeqa ijaaraa turte. Har'a eessa jirtu mee ulamoonni keenya, qeesoliin keenya eessa jirtu, abbooleen gadaa keenya eessa jirtu, bakka bu'aan ummataa biyyaa eessa jirtu, bakka bu'aan ummataa biyya namaa eessa jirtu, ambaasonni biyyoota adda addaa eessa jirtu, lammiilee 100 maneedhaatti dhumaa jiru maal eegaa jirtu mee? Maali mee? Rabbiin maal jedha? Irraa fayyadamuu qofa osoo hin taane ummata kanas fayyaduu baraa. Miidiyaan Nuural Hudaa eessa jirarra? Nuural Hudaa kan sadarkaa kanaan ga'e shamarran biyya Arabaati, rabbi siyaa jiraachisu. Kan guruuppii ijaarratti alka ji'aatti raatiboo fi dalagattu irraa kuftee 300 hanga wanaa kan Nuural Hudaadhaa gumaachaa jirtu meeqa jirti? Yoo sobanaan jettan isintu beeka jechuudha. Miidiyaaleen Oromoo har'a maqaa uummanniitiin Tigiree 500 naannoo Suudaanii qubannaan Tigireen 500 akkana buqqee sablammiin akkana dhumaa jirettanii halkaniif guyyaa nurratti wacitan kun eessa jirtu mee? Nuti isin ijaareen beektanii? Nuti sadarkaa kanaan isin ga'een beektanii? Sheerii keenya, diinagdee keenya nuti aamilee isin ta'e sadarkaa kanarraan ga'e. Tigiree 500 naannoo Tigraay irraa qubattee ofiisiitii summii dalagdee ofiisiitii dhumtee naannoo Tigraay ciiftu, naannoo Suudaanii ciiftu halkaniif guyyaa waraabdanii gadhiiftu. Har'a dhimmi lammiilee keenya 100 eessaan isin ga'ee jira? Eessa jirtu mee? Miidiyaa diinaa taatanii yeroo Oromoon isin jibbu maaltu isinitti dhaga'ama? Miidiyaa firaa maaliif hin taane? Dhimma kanarratti halkaniif guyyaa maan gabaasne? Qaama dhimmi ilaallatu maal hin geenye? Addunyaadhaan wal beektu, addunyaa hundatti maan facaasne? Biyya keessatti maan facaasne? Bar Oromoon isin abdataa jira. Miidiyaa kooti jedhee isin eeggataa jira. Isin ilaalaa jirra. Guyyaa tokko dubbattanii deemoo osoo hin taane isin dhimma Oromootiif dhaabbattan. Oromoo sadarkaa kanaan isin ga'e. Tigireen sadarkaa kanaan isin hin geenye beekaa. Tigireen isin cufuudhaan maallaqa guddaa fandi gootee isin cufaa turte. Oromoon immoo jala taa'ee isin banachaa ture. Keessattuu ijoollee biyya Suudii Arabiyaati. Meerre oommeen jedhamu meerre. Maali siyaasa isin daldaltanu? Kumni 100 kun yoo isin sagalee taatanii fi furmaata buuftan borisinii waliin jira. Galata keessanii maa beeki? Galata keessaniif isiniif dhaabbata. Nuuf jiraadhaa isiniin jedha. Onnee isaati isinitti gammada. Rabbitti isin gargaara. Meerre oommeen miidiyaa saba biraa taatanii jirtan kunarra. Asbaa dubbadhaa. Keessattuu miidiyaa diinaa akka taatan jirtan, miidiyaa diinaa akka taatan Tigireen namni 500 ofiisaaniitiin wal fixanii, ofiisaaniitiin fonqolcha mootummaa waan adda addaa geggeessanii iddoo biraatti gaafa baqatan halkaniif guyyaa irraa gabaasaa jirtan. Dhimmi lammiilee keenya 100 maneedhaa Suudii Arabiyaa keessatti rakkachaa jiranu eessaan isin ga'ee jira. Kanaaf isin jibba uummanni har'a immoo harka isin irraa fudhachuuf deema. Tasa isin jibbuuf deema jechuudha. Kanaaf uummanni keenya warree biyya laattis warreen biyya keessattis ima kaabinoonni aanolee garaagaraa keessa deemtaniillee ummata kanarratti du'aa godhaa jirantu jira. Informeeshinii gaa tokko Oromiyaa irraa naqaqqabeam Oromiyaalee kutaa garaagaraa keessatti abbooliin amantaa walitti waamame ijoolleen biyyalaa Tigiree waliin taatee mootummaa kana jeeqaa jirti abaaraa jennaan hawaasni keenya kan waan beekne kan qotatee bulu kan horsiise bulaan
dallaa jalatti yaa'e reejji jalatti yaa'e ijoollee ofii abaaraa jira jechuutu nagayarra. Obboleewwan kiyya biyya keessatti bilbilaati informationii kana gadi teessisaa. Dogoggora guddaa keessa jirra. Oromiyaalee kutaa garaagaraa keessatti hunda keessatti kaabineen mootummaa ummata gowwaa, ummata waan beekne, ummata qote bulaa, ummata akka keenya waa tokko soon beekin biyyaa ba'e walitti qabdee ijoolleen keessan biyya namaa keessa teessee Tigree wajjin jiraataa jirti. Gorfadhaa abaarradhaa innaan ummanni keenya gara laafessa caatii isaa fudhatee gabbayee ijoollee isaa abaaraa jira. Yaa jamaa kun qaanyiidha. Yaa jamaa zabanan taane keessa jirra. Akka kanaanii miti kan mootummaa jaallatan. Nuti mootummaa kan jaallannuuf hojii isaaniiti. Kaleessa Abiyyi tisheertii isaa hojjechiifanne, abbichuu koo jenne, abbaa gadaa koo jenne, ilma abbaa gadaa jenne, mootii Afrikaa jenne. Har'allee abbiyyummaa isaa jibbaan jiru. Sirna isaa kana jijjiiree ummata kanaaf bu'aa fiduudha. Sadarkaa kana keessa jirra wallahi. Oromiyaalee kutaa hunda keessatti kaabineen mootummaa maqaa mootummaa kanaa jaallachuu fakkeessite bar namni bifa kanaan mootummaan jibba malee hin jaallatu bar. Mootummaa kana yoo jaallachuu barbaanne kan yakka dalage haidhamu, kan barii dalage haidhamu, kan nagaan immoo maaliif irratti roorrisamame. Sadarkaa kana keessa geenye jirra yaa ummata. Kanaaf viidiyoo kana share nuu godhaati. Qaama dhimmi ilaalatu biraan nuuf gaa. Dhimmi lammiilee keenya nu yaachisee jira. Dubbachuufis hedduu nama yaachisa. Sadarkaa guddaa keessa jira. Sadarkaa addaa keessa jira. Sadarkaa kaabineen irra abbaa biyyaa taate qabsaa'ota Oromoo irratti dubbatu, qabsaa'ota Oromoo irratti foggortu keessa jirra bar. Bara 2015 yeroo nuti biyya kana keessa teenyee wantoota adda addaa manxansinu, wantoota adda addaa goonu biyyatti galta gudii kee argattee warra nu abaaraa turetu har'a abbaa qabsoo Oromoo ta'e bar. Waan nama qaanfachiisu bar. Har'a nuti qabsoo Oromoo asiin geenye jirra. Nutu asiin qabsoo Oromoo bilisoomse warri biyya keessa jedhee taa'etu akkas jedhutu jira beeka. Bara akkasii keessa jirra. Warra hin qaanfanne, warra kaleessa jabbiilee wayyaanee ta'e ummata kanaaf hojjechaa turetu har'a abbaa qabsoo ta'e garaa dhiibee deema. Yeroon jedhu Abiyyi miti. Abiyyi sirna kana jijjiiruu keessatti gahee guddaa taphatee jira. Hamma laphee dhaadheen himan sodaa nama tokko malee. Abiyyi waan gaarii hojjetee jira, waan badaas danuu balleessee jira jechuudha. Sadarkaa qabsoo Oromoo kana kan dhiibee biyya keessaa sadarkaa kanaan nu ga'e galanni kan qeerroo Oromooti, galanni kan Lammaa Magarsaati. Abiyyi Ahmadillee agalatoomu, Xayyibaa sanillee agalatoomtu. Sadarkaan irra ummaan Oromoo asiin ga'ee jiru sadarkaa xiiqiiti malee namoonni dhiibbaa nuuf godhanii asiin nu gaan jiru. Kana beekuu qabdu. Yeroon kana jedhu waan tokko sinimuu barbaada yaa ilmaan Oromoo. Bara Abiyyi aangoo qabatu keessatti kaabinee fi hattoonni Oromiyaa keessatti ilmaan Oromoo gurguranii abbaa fooqii ta'an, abbaa makiinaa ta'an, abbaa investiraa ta'an mootummaan gaafa tarkaanfii irratti sochii godhachuu jalqabu lafa gatanii, makiinaa gatanii Finfinnee keessatti abbaa lafaa meeqatu wallaalame. Lafti kun kana baluutii meeqaa wallaalamaa ture. Gaafa Oromoon nagaa qabdu, gaafa Jawaarii fi Abiyyiin waliin nagaa, gaafa daldalli siyaasaa walirratti hin banamin Finfinnee keessa deemee abbaan lafaa wallaalamaa ture. Waraqaan eenyummaatti hin qabu hundinuu tola irra taa'aa ture. Hatee gabaree buqqisee humnaan irra taa'aa ture, gadhiisee badaa ture jechuudha. Jimma keessatti lafoota meeqatu argame. Maqaa beeti kiristaaniitiin, maqaa maalii, maqaa Maariyaam Qudduusiitiin, maqaa maal jedhamuun lafa atanii hubbaanii abbaa qabeenyaa ta'anii gaafa mootummaan hirmijjaa irratti fudhatu meeqatu dhiisee badaa ture. Nuuf hin hojjenne jechuu hin dandeenyu Abiyyiin. Daldaltoota siyaasaa warra walirratti daldalu mootummaa kana nurraa dabsaa jira. Xiiqiin dammarra mi'oofte akkuma jedhamu mootummaa kana kan nurraa dabse daldaltoota siyaasaati. Warroota Oromoon galaati tokko taati Oromoo qabsaa jennaan ol galanii ati cinaacha fudhu aneecoon fudhaa ati immoo gimmaasha fudhu jedhanii qabsoo Oromoo gullallee keessa taanii waliiranii arrammoo ofii isaaniiti daaraa bubbeen fuute taanii jechuudha. Uummanni Oromoo boo'ichatti boo'ee abaaree har'a kunoo badanii jiru. Kan Oromoodhaaf qabsaa jedhamu har'a ciraan isaanii dhabamuun isaa maali? Oromooti dhiiga boo'eetu lubbuu keenyatti taphatta, lubbuu qeerroo 1700 taphattan jedhee ol galanii ati kamaal gashuu 25 fudhu, kaafaawwan 30 fudhatu, abaawwan 50 fudhatu jedhanii osoo qabsoo Oromoo walii qircanu ofii isaaniitiin marti jaraayyuu har'a maneedhaatti diriiranii jiru jechuudha. Maali? Isaantu qabsoo Oromootti taphatee jechuudha. Isaantu qabsoo Oromoo sadarkaa kanaan ga'ee wal dabsee mootummaallee nurratti kaasee sadarkaa jibbiinsa kana hundaa warra nu ga'eetu har'a wanni kun isaan irra ga'ee jechuudha. Kun soba miti yaa Oromoo. Kaleessa gaafa jarri galu magaalaan Finfinnee alaabaa baandira adda bilisummaa Oromoo taate Finfinneen hundi abaa waggaa meeqaan nu gale ummanni Oromoo bilisoomeera. Ummanni Oromoo gabrummaan ittiin dhufu jennee gammachuun meeqa nutti dhufe. Gaafa waggaa tokko immoo lakki ummanni hin bilisoomne
gabrummaan nurra jira abii nafxanyaa ta'eera abiyootiin ta'eera walda gabreemiin ta'eera walda maariyaamiin ta'eera jettanii maqaatti jettanii ummata kana gandummaan qooduu jalqabdan ol galtanii immoo oromoo tokko taati oromoo bilisoomsaa rakkoo kan oromoo irraa diraa yeroo jennu ol galtanii immoo ati gimmaasha fudhu ani immoo nuusa gimmaashaan fudha ati qabsoo akkana fudhu walii irreeta maal isin oromoodhaaf qabsooftanii akkamitti qabsoo walii irtoosoo jedhamu gaafa jedhu mootummaan jala dha'ee kottee jalaa laalee ol fuudhee madaalee mana hidhaa keessa buusuu jalqabe salphina jaraa bare ummanni sichi kanan jaallatu jedhee ofirraa nazzafe jechuudha maal goona nuti iyyine waggaa meeqa iyyine sadarkaa kanaan jira geenye bar sheer goonee jalaa iyyine irratti dubbanne kanaaf ummanni keenya warri qabsoo oromootti taphate warrootuma beektota oromooti waan kana dubbachuuf har'a isaanii rakkoo keessa jiru rakkootti dabaluun keenya nurraa miidhaguudhaaf callisaa irra malee kan qabsoo oromootti taphachaa jiru kan miidhamtoota oromoon silaa arra biyya namaatti waraqaa eenyummaa argatullee kan nutti taphataa jiru warroota biraati hin beekna san kanaaf ummanni keenya waan darbe kaasuuf hedduu mataa nama dhukkubsa dhimma lammiilee keenya kana halkaniif guyyaa sagalee nuuf taafi bira nuuf dhaabadhaa hiyyaa fi sheer godhaa fi warroota yaada adda addaa addunyaa kanarra hundi wal hin jaallatu osoo hundi wal jaallate rakkoodha beeka addunyaa kana yoo laaltan biyyoonni gurguddaanu wal hin jaallattu rasaasaa wal eeggatti maaliif osoo biyya addunyaan kun walii gale biyyoonni yeettiin hin midhamti beeka biyyoonni yeetti yeroo hunda biyyoota dureetti rigatteetu jiraatti jechuudha akkasumas immoo siyaasa keessatti namni hundi nama hin jaallatu namni hundi namaaf hin dhaabbatu namni hundi nama jaallachuu hin danda'u kanaaf hundi naa jaallatu jettanii dubbatina hundi mootummaa jaallatu sin jedhina hundi mootummaa jibbu sin jedhina wal dorgomu wal jaallachuun bareedduudha kilabii lama taanuu dorgomaannaan kilabii 15 taanii mana hidhaatti wal guuran jechuudha qabsaa'onni oromoo yoo rabbiin ilmaan oromootiif sichi bu'aa biraa fide ummanni oromoo hiree argachuu hin dandeesse har'a immoo mootummaa keenya maqaan biyya keenya bakka bu'ee jiru kanarratti ni iyyanna nu bira dhaabbadhu ni jenna lammiilee keenya galchini jenna galatooma yeroo gaarii sinaa ta'u sheer walii